warri viidiyoo kiyya kana agartanii sheer godhaa yoo isinitti dhagaa dhiifama qufaanis naqabee jira sagaleen kiyya isinitti dhagaama isinitti dhagaamuu dida hin beeku si'aatii kana keessa ijoolleen Saawud Arabiyaa jiran akkuma agarraatuma oolla garuu bira dabarra isinii galee dantaa kiyyaa miti ani Dubaayin jira ani Kwaaterin jira ani Hoomanin jira ani Ameerikaan jira ana rakkinni na bira hin ga'u ani akka isaanii kanatti hin hidhamu ani akka isaanii kanatti hin beela'u ani akka isaanii kanatti hin duu jennee yaaduu dandeenya kan immoo jettanii yaaduu dandeechan soba hunduma keenya iyyuu bakka jirtanitti rakkinni guyyaa tokko keessa guyyaa tokko nu qaqqaba warri osoo agartanuu bira dabartan warri sagalee gurguddaa qabdan yoo nama arrabsitan kumaatamaan siigalee miliyoonan dhufanii sin jala deemanii isin laalanii warri gurra cufattanii arraba namaa wal cabsuu waan sin hin ilaallan waan sin hin galchine keessa galchamtanii borcaatii ooltan waan sin galchu waan lafatti dhangala'ee jiru waan fira dhabe waan nama maddii dhaabbatu dhabe waan inni rakkate waan nama gaafatu dhabe istanii waan sin hin galchine dhimma nama tokko bar dhimma nama tokko sa'aati 24 asirraa iyyaatii ooltan asumaa isinitti hima lammaffaa irratti immoo annis akka ijoollee Saawud Arabiyaa jirtutti akka hidhamee jiruu fi annis akka ijoollee Saawud Arabiyaa jirtutti akka rakkadhee jiru asumaan dabarfachuu barbaadaa jechuudha maaliif jennaani osoo Saawud Arabiyaa jiraadhe annis akka komaa kanatti rakkachaati jira osoo Saawud Arabiyaa jiraadhe annis har'a mana hidhaa jira osoo Saawud Arabiyaa jiraadhe takkaa lubbuun tiyya baate osoo Saawud Arabiyaa jiraadhe anillee keessa jira obboleewwan keenya warri shamarranis warri dhiiras maal akka isaan nyaatanii fi maal akka isaan uffatanii jiran akkamitti akka reeffi isaanii achi keessaa bahaati jiru reeffi isaanii achi keessatti yoo du'e guyyaa meeqa ummata san gedduu reeffi isaanii akka oolee achi kaamu immoo eessatti akka gatamu maal akka ta'u akkamitti akka awwaallamu waa hunduma waan ija keessanii argaati jirtani sinii gala osoo ati Saawud Arabiyaa jiraatte inni Dubaay jiru inni Ameerikaa jiru inni bakka barbaadde jiru Saawud Arabiyaa jiraattani reeffi keessan yoonkan reeffi kiyya akkuma ijoollee Saawud Arabiyaa jirtooti jechuudha har'a jechuudha garuu biddeen bakka nama hin geessine hin jiru ani Saawud Arabiyaa waggaa 2 ture jira waggaa 2 fi ji'a 2 akkas ture jira sinii galee waggaa sanillee rakkinni sun akkanuma rakkinni jira garuutuyyuu kan amma hin abaasi malee jechuudha kanaaf ijoolleen Saawud Arabiyaa jiru way Oromoo bichaa miti way Amaaraa bichaa miti way Tigree bichaa miti saba hundatu mana hidhaa Saawud Arabiyaa jira yoo akka sabaatitti ilaaltanis yoo akka gandaatitti ilaaltanis way Jimmaa way Arargee way Baale way Salaale way Shawaa wanna biraatiin hunda kutaa hunda Itoophiyaa kan walitti qabameetoo jiru hundatu mana hidhaa jira sinii gala yoo isin gandaan haasoftan yoo isin sabaan haasoftanii biyya namaatiitti kan beekamtu way Amaaraa jedhamtee miti way Oromoo jedhamtee miti way Tigree jedhamtee miti kan beekamtu Itoophiyaa jedhamteeti hundumti keenya iyyuu jechuudha yoo oggaa hillikiin nu qabu ofii keenya wal faarsina malee yoo oggaa rakkina Itoophiyaa jedhamneeti bakka feete jiraadhu Itoophiyaa etteesi waamti malee Abashii etteesi waamti malee ati Amaaraadha ati Oromoodha etteesi waamtu biyyi nama kana beekuu qabda kanarraa jechuudha waan sinitti lammaffaa ijoolleen Oromoo waan yeroo darbenaasa waan yeroo dhiyoon sinitti haasa yeroo Jawaar Mohammediif Baqqalaa Garbaa hidhamanii jiran sana uffanni yuunifoormii isaaniitu uffifamee ture hunda isaanii warra hidhamanii jiran sanitti maal hojjenne ati ani walumaan warri danda'u shurraaba bicaa isaan uffatan sana bitate warri immoo danda'ee gadi ba'ee bitachuun dadhabe sadarkaala bicaa uffanneetti isaan maddii dhaabbanne har'a ijoollee Saawud Arabiyaa jiru kana uffattee isaan bira dhaabbachuu isaaniif sagalee ta'uu rakkina isaanii dhageechisuu maaltu isin dhoowwu maal taataniiti rakkina hanuma akka Jawaar Mohammed anuma akka Baqqalaa Garbaatitu mana hidhaa sana jira mana hidhaa Saawudii jira lubbuma Jawaar Mohammed baatanii fi lubbuma Baqqalaa Garbaa baatanii Saawud Arabiyaatti dhumaati jira hundumti isaaniitu jechuudha lubbuun nama way durees
way beeka way wallaala iyyeessa gabaabaa xiqqaa dheeraa jedheeti miti lubbuun nama ergatee wal qixxeedha hundumti keessayyuu garuutuyyuu kan adda nu baasu qabeenya beekumsa kanaan adda baana. Sinii galee namni tokko dureessa jira tokko iyyeessa jira tokko beeka jira tokko wallaala jira tokko immoo gamna jira tokko gowwaa jira kan addaan nu baasa malee waan karaa namummaa hundumtuyyuu nama akka namaatti dhalate waan ta'eef nama erga nama ta'ee raawwatee nama hundumaafuu sagalee ta'uun dirqama keenya gaafa gurraa gaafa yani nama jala deemanii aamilee argachuu gurraadha fi miti namni kan namaaf sagalee ta'uun kan nama gargaartan jechuudha nama ta'uu bichaadhaaf nama gargaartan. Sinii galee har'a gadi baatanii wal arrabsuu abaluun saawudii deeme abaluun ameerikaa deeme abaluu wajjin footoo ka'e abaluu koree abaluu irraa bu'e sini waan sinin galchin tidaarii namaa seentanii nama walitti naxxanii nama arrabsaa ooltanii gaafa sana 2,000 taa'ee silaala gaafa waan tokko hojjette garuu nama takka dhufee silaala garuu sitti fakkaate malee nama arrabsitee namaaf nama walitti naxxee namni 5,000 silaalurraa waan gaarii tokko hojjette namni silaalutu irra bu'aa qaba ani akka kootti jechuudha kanaafi lammii keetiif saba keetiif sagalee ta'ii bira dhaabbadhu. Yoo waan goonu dhabne akka kanattiin isaan bira dhaabbannee tooyi sagalee isaanii akka dhaga'amu gochuu hin dadhabne yoo waan biraa dadhabne jechuudha. Sinii galee kanaafu wal arrabsuu dhiisa wal xiqqeessuu dhiisa wal maddii dhaabbadha osoo isin wal maddii dhaabbattanii wal kabajjan ta'e kan hundumaayyuu akkanan taanu ture. Osoo isin Amaara Oromoo Tigree maali jettanii wal qoqqoodu baattanii kun hundumtuu hin dhufu ture nutuyyuu immoo Oromoodha jennee Amaaraadha jennee walilleen arrabsinu ture. Isin warra nu ol jirtan warra nu ol naawolojii qabdan warra nu ol beekumsa qabdan warra nu ol dhageettii qabdan sammuu keenya nu adanzase nu ajjeestanii jechuudha waan hin taane akka dalagu akka walitti buunu kan nu godhe warra nu ol jiru malee wallaalaan akkaanaa lafaa ka'aan akkaanaa kun waa beekee miti kan hojjetu isintu nu fuuldura deeme karaarra nu qabee jechuudha. Kanaafu ijoollee Saawudi Arabiyaa jirtan hundi keessan sagalee ta'aafi tokko kan lammaffaa gaafa namni 200 gale kan har'aasanis boru sheer gootan kan har'aasanis iftaan sheer gootan torban har'aa sheer gootan ji'a har'aa sheer gootan garuutuyyuu hoo tokko yoo namni 200 gale isin 2,000 ettanii sheer gootan gaafa tokko namni 200 gale boruus iftaana isa sheer gootan gaafa sana uummanni dagateeti waan an biraatti hojii seenaa jechuudha. Qofaan qabee jira dhiifama kanaafi waan dhageechan yookaan immoo waan itti amantan tokko waan agartanii sheer godhaa waan hin agarre tokko sobaanii sheer gootaniiti kan uummanni dagachaati jiru. Osoo akka isin sheer godhaa ooltan namni 2,000 gale har'a namni 3,000 gale har'a namni 3,600 gale namni ammanaa gale jettanii eessaa baalee lafaa ol burqaa oolaa kun hundumtuu uummanni har'allee nama miliyoonan jira mana hidhaa. Sinii galee reeffa gimmaa nama 1,000 keessa namni 500 reeffa nama 500 lubbuun isaa keessa bahuuf xiqquma tafee jechuudha. Hundumti isaaniitu reeffa lafee bichaatu jira nyaata hin argatanii bishaan hin argatanii shaaworiin hin seenanii wayaa uffata uffatan hin qabanii saamunaa hin qabanii mee atummaantu bakka barbaadde jiraadhu walaa Itoophiyaa jiraadhu walaa bakka feete jiraadhu. Keessattuu ijoolleen biyya alaa jirtan biyya Arabaa kana jirtan guyyaa ta'uu meeqa shaaworii seentan isin gaafadha gaafii guyyaa ta'uu meeqa shaaworii seentan osoo ganama hojii kee fixattee ganama hojii hojjettee shaaworiin seen haga si'a ja'an geecha ofittuu sisiiskitu xiraa dhafuu madaamini osoo shaaworiin seeni akka o'uun agartaniimi yoo hoo'e akka gammooftuun beektaniimi akkasumatti gammaaniitu waan qaban illee ofirraa gatanii xiroomnanii xirumti isaanii kan walii dafqi isaanii kan walii bashitaan itti fida bar dhukkuba itti fide dhukkubaan biraatii miti dhiisaa dhukkubaan biraa mee guyyaa tokko guyyaa lama
lafa ho'aa kana keessa osoo shaaworiin seenin oola. Namni tokko kan faaran dafqu jira. Dhiiras ta'e shamarranis ta'e kan doodiraantii osoo hin fayyadamne guyyaa tokko oltu jira. Kan keessa dabartee ko ana shaboodha fi maannoo ashaboodha fi loomidhaan dhiqattu meeqa keessantu jira. Dafqa kan hin dandeenye kan dafqi keessan xiraa'u dhiiras ta'e shamarranis ta'e isaan garuu kun hundumtuu walitti qabamee bakka tokko taa'atee jira. Garuu isin sinin dhukkubsu waa'ee namaa taasoftani. Abalu fikri abalu qabe abalun fuudhee abaluun heeruma jedhe maal abbaa keessanii isin galche abbaan fedhe haa fuudhu abbaan fedhe haa koru abbaan fedhe irraa haa bu'u isin waa'ee isaa maaltu isin galche wanni isin galche sabni kee dhumaa jira. Sabni kee dhumaa jira. Ani nan dubbadhe maan dubbanne atin jedhi namni naa dhaga'u hin jiru. Kantoo namni ilaalu hin jiru. Ati inni sagalee guddaa qabdu namni shantamni itti shidi itti muddi akkas godhi baga akkasuma ittiin baga arrabsite warri siin jedhan si jala yaa'anii si arrabsan nama biliyoonan qabdu saniif sagalee siif dabarsaa jira dhaamsa kana. Si galee qooda nama arrabsitee si'aatii kee gubaa ooltu. Qooda nama arrabsitee waan yaraa tokko ol kaawwattee borullee viidiyoo sana laaluuf jirtu bar garuu waan gaarii tokko hojjettee har'a boruuf iftaan illee ani saba kiyyaaf kana hojjedhe ani ummata kiyyaaf hoggaasan ikkoo akkanattiin bira dhaabbachaati oole jettee ofitti gammadda garuu jireenya namaa seentee nama arrabsaa oolte nama walitti diraa oolte wallaahi jettee kakattee maqaa waaqa dhooftee yaa rabbi jettee kakachaa oolte walitti diraa oolte boruuf iftaan illee waanuma arra ol keecha kana garagartee booda laalta ofitti qaanfatta gaafa sii galesan jechuudha. Kanarraa waan gaarii tokko irratti bobba'ii waan gaarii tokko hojjedhu saba kee maddii dhaabbatu saba tokko qofaa miti naannoo takka qofaa miti. Hunda keenya Itoophiyaa hundatu bakka hundatti xuroofnee jira. Mee bakka barbaadde jiraadhu. Dubaayin jiraadhu. Kuweetiin jiraadhu. Baareenin jiraadhu. Beeruutiin jiraadhu. Kabajaa qabdaa. Ati Itoophiyaan kabajaa qabdaa mitiin jedha. Mee bakka jirtu maratti bakka hojjettu maratti kabajaa qabdaa miti akka saree sanitti ilaallamaati jirraa bara. Ana keessa kootu na gubatee jira kanaaf dubbachaa jira. Kabajaan bara waggaa 3 irraa qabu waggaa 2 baranaa qabu fi barana qabu iyyuu waliin argu farsantiisa. Guyyuma guyyaadhaan kabajaa nuti qabnu nurraa bu'aa deema malee nuuf dabalamaatiin jiru. Kana beekuu qabdan. Bara dhuftummaan kanaa olitti dhufaati jira. Maaliif jennaan duulli keessan waliif odoon taan walirratti duultan waan ta'eef. Sinigalee duulli keessanii waliif duuluun waliif quuqqamuu maaf akkana ta'a sabni ko maaf akkana ta'a maaf kun irra gaa osoo taane eessan abbaa sana akkana godhu eessan abbaa sana maqaa balleessu eessan abbaa sana waan inni jammare kana irraa buusu akka waan sana hin hojjennina waan kana hojiin keessan kanaaf hundi keessanuu sagalee ta'aa fi fakkeessa bichaan hin dhaabbatina sinigalee waan boruuf iftaan daa'imni keetirraa baratu hojjedhu waan boruuf iftaan namni ol deemu ijoolleen ol deematee jirtu sirraa baratu hojjedhu sagalee ta'iif uummata keetii rakkina ofirraa qoladhu rakkina ofirraa hooqoo ati qolatte malee namni rakkina sirraa qolatu hin jiru sitti dabala malee namni ba'aa sirraa buusu hin jiru ba'aa sitti fe'a malee jechuudha kanaaf hundumti keessanu nama arrabsu namni nama arrabsu ko situ akka nama arrabsu taasisaatii jira. Sigala osoo nama arrabsu sana jala deemtanii itti shidi itti muddi baga jettee akkasillee jettanii jala deemtanii harka rukutuu fi baattanii inni nama arrabsu. Garuutu iyyummoo isin gaafa namni tokko arrabse jireenya nama tokko seenee waan tokko hojjechaatii oole haasa'aatii oole gaafa sana wal sabasabdaniiti akka tisiisa qoshaashaa argattee ati jalatti wal geechani gaafa namni tokko immoo waan gaarii hojjete waan gaarii siniif fidee dhufe waan gaarii siniif dabarsuudhaa dhufe hin jirta viidiyoo bantanii biraa deemtanii jechuudha sinii galee waa bakka gaariitti hin argamtan amma fakkeenyaaf tisiisa siniif fida tisiisni mana odoo sirriitti qulqulleessitee ixaanatti gootee sirriitti urgeessitee tisiisni hin jiru.
tisiisni hin jiru. Mana immoo osoo xureessite qoshashaa bakka tokkotti odoo natte bakka dhufuu hin beektu tisiisni bakka sanitti wal ga'a jechuudha. Kanaafuu yoo siniif gale akkanumatti siniif gala bakka gaariitti yoo mul'atte namni waan yaraan hojjetu waan gaarii malee. Bakka yaraatu hojjette ofiif aamilee barbaaduudhaaf waanuma yaraa san hojjeta namni sun. Ofii keetiifis badde sammuun kee waan yaraa malee hin dhaggeeffatu. Namallee balleessite namnillee waan yaraa malee hin hojjetu. Abbaa sunillee waan yaraa san malee hin hojjetu jechuudha. Kanaafuu waan gaarii hojjedhaa. Waan namni dhaloonni ol deematii dhufu sinirraa baratu hojjedhaa. Waliin arrabsinaa. Jireenya namaan seenin yoo nama tokkoof quuqqamte waan gadhee tokko irraa agarte keessan seeni dubbisi yoo abbaa saniif quuqqamte jechuudha. Yoo sitti hin tolle immoo waan isaa seentee ilaalin bakka jalaa bahi wanni si galchu hin jiru. Abbaa barbaade haa kora abbaa barbaade irraa haa bu'u. Maaltu si dhibe si wanni si dhibe kana wanni boru rakkinni boru sirra ga'u kanaadha. Kanaa dubbadha waan boru sirra ga'u jechuudha. Garuu namni tokko nama tokko jaalatee nama tokko fuudhee waan barbaade yoo godhe si sirra ga'u kaayyoo keetti beeka waan ta'eef wanni sirra ga'u rakkina akkanaa kan obboleewwan kee dhumanii mana hidhaatti bakka reeffii fi fayyaan bakka tokko taa'u kanatu si dhibaati jira. Bishaan malee obbolaan kee osoo dheebotu osoo beela'u kan dhumaatii jiru kanatu sirra ga'a boruuf iftaan sii gala akkasii hojjedhee ofii dabarsa jedhee maatii kiyyaaf dabarsa jedhee rakkinni kun kan irra ga'e kanatu si ga'a bakka jirtutti jechuudha. Ijoolleen mana hidhaa jirtu kun isaanis kaleessa akkuma anaafsii hojjechaa jiran akkuma anaafsii gammadanii jiraachaa jiran akkuma anaafsii yoo itti qorreellee wayaa qorraa jijjiirrachaa yoo itti ho'e wayaa ho'aa jijjiirrachaa yoo barbaadan shaaworii seenuu waan barbaadan bitatanii nyaatanii dhuganii zanaadhanii jiraachaa turan. Garuu gaafa rakkinni namatti dhufte immoo akka kana nama gooti jechuudha. Mana namaa biyya namaatitti biyya namaa itti seenanu malee keessaa ba'uun hedduu ulfaata. Hundumti keessa keenyayyuu biyya namaa jira. Kanaaf rakkinni ijoollee Saawudii Arabiyaa rakkina keenya hundaati. Hundi kee bakka barbaadde jiraadhu rakkinni kun sinan qaba. Bakka barbaadde jiraadhu siin jedhaa bara. Ijoollee Saawudii Arabiyaa jiru kana warri Dubaa hin dhagaani waan isaa Saawudii Arabiyaatti ta'aa jiran hin dhagaani. Sillee akkuma Saawudii Arabiyaatti tuffatamtee akkas ta'aa jirtu bakka jirtu maratti akkasumatti tuffatamtaa jechuudha. Kana qolachuuf immoo nuyi wal bira dhaabbachuu sagalee walii ta'u gaafa kana waa hundumtuu nurraa qallala'ee yaada akka kootti jechuudha. Yoo isin immoo zimmettaniitu maraftanii hojiin keessan dalagaan keessan kanan biraa ta'e namni sii dhaga'u hin jiru namni siif mirmatu hin jiru. Rakkina tokko yoo ofii keetii himatteedha kan namni siif mirmatu. Kan rakkina sana keessas ba'uu dandeechu. Yoo rakkina tokko rakkatte ofuma keetii irra ciiste garuu namni siif dhaga'u hin jiru jechuudha. Rakkinni sun matuma keetii irratti dhufu. Kana beekuun dirqama keessan hundumti keessanuu. Sinii gala lammaaf dhumarratti waan dubbachuu barbaadu. Ijoolleen biyya keessa jiranii gaafa gurraaf gaafa janajjanaa malee hin jiran isaanillee feesbuuka kanarra jechuudha. Gaafni isaan jiranii gaafa janajjanaa gaafa immoo oduu waree nama arrabsuu kana jiran gaafa rakkinaan jiran ijoolleen nuti warri biyya alaa jiru warri biyya keessaa jiru hin ilaallatu jechuu miti bara. Hinde rakkina biyya keessa nuti nun ilaallatu maaliif rakkinni keenya warra biyya keessa jiru hin ilaallan maaliif isaan hin quuqin maaliif isaan obbolaan isaaniitii sagaleen ta'an maa waan tokko sheeri hin goone maal ta'aniiti warri biyya keessa maaliif warra biyya keessatti raakobaa dhukkubsachuu dadhabne yoo rakkinni tokko jiraate yoo wanni tokko jiraate ijoollee biyya alaa jirtu barkan parsantii 99 kan gargaarsa godhu. Hundumti keenya yoo haga dandeechi keenya riyaala takkallee haa taatu. Hinde har'a nama rakkate maaliif isaan zimmedhanii taa'u? Gaafa kaanii hundumti shiitu as baatee iyyiti. Gaafa rakkina keenya maaliif gurra cufata hundumtu maaltu ta'e maaliif nuyi amma isaanii kana kabajaan qabnu? Isaaniif eewutiyya. Ani idaan qaba biyya namaa jira jedhee zimmedha. Gaafa isaan rakkatanillee ani inuma sagalee ta'a haga dandeetti kiyya. Haga yerootti argadhetti jechuudha. Warra biyya namaa jiruuf warri biyya keessa jiru maaliif zimmadha? Zimmechuu qabani
haga dandeetti isaanillee nu maddii dhaabbachuu qaban wal maddii gamaaf gamana wal maddii hoo dhaabbanne wanni nu gadduudha jiguun jiru garuutu gara hoo walirra jechuudha qilleensi nu seenaa jechuudha waa tokko godhuu hin dandeenyu kanaaf annis akka ijoollee Saawudi Arabiyaa jirtutti hin jira jechuudha manuma hidhaa sanan seenne malee mataa kiyya baay'ee na dhukkubaati jira dhugaa rabbii dhiirallee haa ta'u shamarran jechuudha shamarran maaltu akkasii barbaachisu maaltu akka rakkinatti ta'u mana hidhaa keessatti anumaafsituu beeka dhiirallee okkee homaa rakkina hin qabu jennee dhiisna qullaasaa deemu akka barbaadesaa ta'u shamarran beela osoo hin ta'in maaltu akka ishii barbaachisu akkamitti akka ji'aa qabee haga ji'aatti akka jiraattu hunda keenyatu beeka bara kan daa'ima qabatee achi keessa jirullee meeqatu jira daa'ima takka qabattee iddoo tokko taa'uun haga kam akkasitti ulfaatu anumaaf siif dhiisi yaadaan biraa dhiisa kanaafu hundumti keessanuu ijoollee Saawudi Arabiyaa jirtu sagalee ta'a ofirraa balaaleffadha please ofirra hin ciisinaan suniin jechuu barbaadan hedduu mataa nama dhukkubsa yoo itti yaadan yoo dhiisan malee dhiisuttis immoo siif hin danda'amu hamilee si caba saba keeti nama ollaa keeti jiraachuu danda'a Saawudi Arabiyaadhaan ati qabdu mana hidhaasanii obboleessa kee qabaachuu dandeecha abbaa manaa kee qabaachuu dandeecha osoo lammummaanii fi biyyummaanuu walitti hafe namni obboleessa ofii Saawudi Arabiyaati mana hidhaasan keessaa dhabe ni jira namni ollaa ofiiti nama beeku tokko Saawudi Arabiyaa hidhaasan keessaa dhabe ni jira namni gwaaddanyaa akka malee jaalatu tokko mana hidhaa Saawudi Arabiyaa san keessaa dhabe ni jira kan hundumaayyuu irra ciisnee akka bishaanii sana irra dalaliinee irra darbuu hin qabnu hundumti keessanuu sagalee ta'aafi yoo dandeecha yoo siniif danda'ame jechuudha sinii galee rakkinni namaa jechuudha nama ta'e hundumtu rakkinni namaa rakkina kiyya maaliif jennaan annis nama waan ta'eef kanaafuu hundumti keessanuu siniif danda'ama taanaanii sagalee ta'aafi siniif danda'ama taanaanii sagalee isaanii sheer godhaafi yaa dhagamu osoo kan danda'amu ta'e mee ijoollee Saawudi Arabiyaa kana mana hidhaa keessaa haa ba'anii hamma dandeechan gargaara osoo jedhan osoo xiyyaara ramadanii fi hamma dandeenye baasnee hin baasnu mee akkuma illiinaa keetitti guyyaa guyyaarran ciqqamuur guyyaa guyyaarran hamma viidiyoo isaanii agarte bu'aa oolurraa hamma danda'e uummanni kun bakkuma jiru hunda walitti gurmaa'e ijoollee Saawudi Arabiyaa kana akkoo gatii xiyyaara isaanii danda'e bararaa xiyyaara isaanii danda'e yaasa bara xiyyaaruma bichaa osoo ramadaniif hin seen jedha hin gootaniifi guyyaa guyyaarran namni achitti hin dhumaatii oolu guyyaa guyyaarran dhumanii tiraabii kana keessatti achi keessatti awwaara kana keessatti awwaalamaatii oola obboleessi kee kan biyya jirus du'aa jira isa nan beeka garuu du'ulleen dhaqanii ajjeesanillee dhumanilleen reeffa sana bakkeedha barbaaddatanii fudhatanii awwaallatanii firree ofii kun immoo siigala fuudhamee alatti gatama duuti Itoophiyaa hin jiru jechuu miti galee biyya isaatitti taadu biyya abbaa isaatitti galee maatisaa isa awwaallatu galee waan fedhes akka barbaadettis duu kukkutameetis ciccirameetis duu galee akka namaatti biyya ofiitti awwaallama kanaadha kan barbaadu waan hin barbaaddan immoo ani hin beeku kanaafuu hundumti keessanuu sagalee ta'aa fi gurra hin ceerfina asirra baatee dubbachuuni ana akka kootti nan saalfachiisu maaliif jennaani rakkina saba kootiif as bahee dubbadha malee waan biraatiif miti sinii gala yoo waan biraa taphachuu barbaade yoo waan biraa haasa'uu barbaade zanaa zinatti xadeetti waliin haasa akka nama tokkootitti garuu rakkina keessatti immoo hilliinumti kiyya matumti kiyya arramti kiyya waan gaarii tokko nan haasa'u dhugaan siniin jedhaan waanuma fedhe hoo ta'e har'a duuti rakkaste malee jechuudha har'a duuti akka du'a sareen ofii guddisanuu nama mararti akka kanatti rakkaste malee qofa akaleen du'e yoo jira duuti akka wayii tokkotti sodaatama
duuti akka wayii tokkotti namatti illee dhagaame namallee gaddisiisa har'a garuu abbaan fedhe akka kanatti tarreetti biliyoona lakkaa'atii oolte reeffa nama waan akka isinitti hin dhaga'amu waan akka nutti hin dhaga'amu maaliif isinitti fakkaata sammuun nu danazzazeera bakka guyyumaan reeffa agarta guyyumaan du'a namaa agarta bakka waanuma fedhe namni akka barbaadetti dhumaatee oolee isinitti hin dhaga'amu nutti hin dhaga'amu kanatti kan duuti rakastee jechuudha akkas jechuun sun immoo nutu akka sammuu keenya waa dagatu amansiiseeti malee osoo sammuu keenya amansiisuu baannee itti yaadne maaliif ta'a jenneetoo itti dhimmamne sammuun keenya sammuma duriisanii jechuudha. Kanaafuu hundumti keessanuu ijoollee Saawud Arabiyaa jirtu sagalee ta'a. Gurraa bichaadhaa ijaan baasina waliin arrabsina waan hojjettan waan iyyaa ooltan waa baay'ee jira. Walirraa iyyaan oolina waliif iyyaa oola. Kanaadha waan dhaamsa isiniif dhaamu yoon balleessa dhiifama naaf godha. Hundumti keessanuu obbolaawwan keessaniif maddii dhaabbadhaa sagalee ta'aa fi anis akkasitti hidhamee jira jedhaan jajjabeessa isaanillee kan itti tole maal godhaa jira uummanni kiyya kun maal naaf godhaa jira naaf azanaa jiranii na maddii dhaabachaa jiranii na jajjabeessaa jiranii sillaalatii oola waan ta'eef sinii gala ijoolleen Saawud Arabiyaa nama gargaaruttis ta'e namaaf sagalee ta'uufis ta'e waanuma fedheefu gaarittis yaraattis ijoolleen Saawud Arabiyaa tokkoffaadha. Abbaa fedhetu beeka kana anaa miti jechuudha. Anaa miti beekan akka barbaadetu ijoollee Saawud Arabiyaa jiranii tokkoffaadha. Onkaan amma oggaa wanni jedhan kanaa miti oggaa fayyaa qabanii miti oggaa rakkataa jiran kanaa jechuudha. Rakkinaaf harkaan kennan yookaan immoo namaaf sagalee ta'uu hin didan iyyaatuma jiranii jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu shillaan jedhina. Rakkina irratti shillaa hojjette waa hundumtuuyyuu inuma sitti baay'atti. Garuu haga dandeechi tokko ofirraa dhiibuun si barbaachisa jechuudha. Hundumti keessanuu rakkina ofirraa dhiibaa ofitti hin dhiibina isiniin jechuu barbaada. Yoon balleessa dhiifama naaf godhaan isiniin jedhaa hedduuta kanatti dhaga'amee jira. Rabbiif jecha hedduuta kanatti dhaga'ame inni guddaan natti dhaga'ame reeffa isaan akka kanatti osoo harka isaanii akkanatti qabatanii guyyaa lamaaf reeffallee irraa baasuu qabatanii ta'anii hedduuta akka namatti dhaga'ama. Duuti waanuma jiru hunuma du'aatii oolan garuu dhukkubsattee yoo yaallamte yoo reeffi sun immoo ija kee fuuldura ija namaa fuuldura warrumti achi keessatti hidhameetti jiru sun sigaatiin isaa fixa. Annis akkanatti du'a. Annis hooman akkanatti du'a. Annis akkanatti du'a. Sigaatiin cinqatiin sammuu isaanii bashitaa rakkina addaa keessa isaan galchaa jechuudha. Sinii galee reeffi nama fuuldura taa'uun baay'ee ulfaata. Sinii galee lammaffaa ijoollee shamarranii jechuudha. Ijoollee shamarranii nuti shamarran annis dubartiidha. Dubartiin takka ji'aa qabdee ji'aatitti mukaan paantii osoo hin jijjiirratin torban tokkoo miti guyyaa lama guyyaa sadi nooti. Dhugaan siniin jedha. Ani waanuma dhugaa jirtu sana fillafiitii sinitti. Dafqi keenya hoo'a kana yookaan osoo oo'uu baatee qorra keessa jiranii afuurri isaanii kan bahuyyuu hoo'a guddaatti fidaantu. Inni sun immoo bashitaatti fida, dhukkubatti fida. Dhukkubsatan immoo deemanii yaallamanii too irraa hin fayyan. Achumatti walitti qabamanii dhukkuba kanarra dhukkubsates akka kan boruu fayyaa jiru sanitti darba jechuudha. Hirfooniin kiyyanarraa ba'a. Kanaafuu filiis hundumti keessanuu sagalee ta'aa fi bira dhaabbadhaa. Kana biratti immoo rabbiin kadhadhaa fi dhugaan siniin jedha. Rabbiin kadhadhaa fi gaafa isaanis achi keessa ba'an daddaftaniituma poosti gootanii alhamdulillahi galata rabbii hammanni bahee zimmadhaa. Uummanni akka dagatee sagalee hin taaneef gochaa jirtan. Goonguma dhiisa. Innaa rabbi nu haa gargaaru. Hundumti keenya iyyuu haga isaan achi ba'anitti akka namatti taafuuf nuti hin jedha. Jajjabaadhaa rabbi si waliin haa ta'u warri fayyaa qabdani. Warri hidhame rabbi hidhaa keessaa nu haa baasu waan dhukkubsate rabbi nuuf haa maaru. Kan du'eef immoo rabbi jannata haa kennu hin jedha asumaani. Galatooma baay'een sin galateeffadheen siniin jedha. Haga dandeetti kiyyaaf haga natti dhaga'ame. Anis dhaamsa koo dabarfadhee jira. Isinis akka dabarfattan abdiin qaba. Karaa dandeechan barreeffamaan footoodhaan viidiyoodhaan poostii godhaa maddii dhaabbadhaa. Duula keessan ijoollee Saawud Arabiyaa godhaa waa'ee biraa haasa'uu dhiisa.
sinin jedha waa'ee walii haasa'uu walirratti hin haasa'ina waliif haasa'a wal maddii dhaabbadha walirra hin dhaabbatina karra walitti hin cufina karra waliif bana sinin jechuu barbaada naaf galatooma on balleessa dhiifame jaaf qalbiirra naan bisaan sinin jedha siniti tola viidiyoo kiyya share naaf gooda sinin jechuu barbaada galatooma baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja hundumti keessanu bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo siniif haa baay'eetu bye bye